ኝነት አይደለም Sirbii Atistiyoosan Gitahuun kamata dureen isaa Sadi Obsaa jedhuudhaan kan bifa haaraan dhageeffamaa jira. Sirbii fulbaan keessa gadhiifame kuniin YouTube irratti ammaatti yeroo miliyoona 5 ol daawwatamee jira. Erga hoogganoota siyaasaa manidhaatti gadhiifaman ammoo akka haaraatti qoodamaa jira. Gaafa inni gadhiifameef amma garaagarummaan jirtu maali? Hamza Hussein Atistiyoosan dubbis. Miilisa tokko miti. Gaafa hojjannee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti nama jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Maaliif paartii dhumtii yookiin yoo isaanis sagalee ummata sagalee nukkamameetii yookiin sagalee nama sagalee nukkamameetii jechuudha. Weellisummaa jechuun sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee Oki dhageetti argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa miilisaa tokko miti. Mata dureen sirba kanaa Sadi Obsa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaayi? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sunsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixeerra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbachaa Sadi Obsa jedha. Garuu namoonni keessumaa ammatti bakkanaa mata duree isaa bulloo akka waan ta'e hin qooduu yaada kee jijjiiruuf han barbaanneetu bullootu jedhame faa sittin tolu. Gaafa studio keessa asoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Main pointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sabiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen Sadi Obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullootii wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin Sadi Obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasadichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Afuurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'ama jechuudha sirriidha. Muuxannoo kana durumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota si jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha. Waan barbaadde argattu sun taane biroo of keessatti argita. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akkan irratti argaa turan natti himaniiru. Irra caala immoo daran akkan bilchaadduuf akkan hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Folkloor Literature jedhu baradhee achi keessatti irra caala waa'ee gola hawaasa Oromoo eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture har'a eessa jira karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti seechaanii baranne. Dhaggeeffattoota sagantaan irraa aganumaa galgal kanaa fi sirbi yoo sanii dhiifna itti gammada.